Samani sinsalabatu na barariyati zalgabatulani dumabadu na barariyati edun tum samani sinsalabatu na barariyati arkako balise sikadata Dalbi sankamu sitrimata ankinan kamu sitarkama atin tatu akanama nagaaf ayyaan araarri waaqayyoo haala hundumaa keessatti isiniif ta'uu sinaa qaqqabuu jaallatamtoonni ijoollee gooftaa waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan akkasumas sagaleen waaqayyoo kuni karaa adda addaatiin kan isin qaqqabu akkam jirtu hundumti keessan nagaadha. Ani obboleessi keessan tajaajilaan keessan eebbaa abarraa nagaa kootii inni nagaa guutuu nuu kenne waaqayyoon haa kabajamu. Eeyyee waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaa isaan eegamne harka isaa inni nuu bal'isee jaalala isaa guddaadhaan asiin nu ga'eera. Gooftaan ulfaatu gooftaan sababii nu gargaareef isarraa barachaa waan jirruuf torban darbee barumsa mata duree waaqayyootti dhiyaachuu jedhu walii wajjiniin barachuu jalqabneera. Har'ammoo kutaa lammaffaa isaatti fufna. Gooftaan akka nu barsiisuuf walii wajjin kadhannee itti fufna. Waaqa bara baraan jabaa taatee qulqulluu goota bara baraa si galateeffannaa. Ayyaanaaf araara kee isa guddaadhaan ho'a keessa dinqisiisaadhaan asiin nu geesseetta. Si galateeffannaa si kabajnaa maqaan kee inni ulfina qabeessi bara baraan haa galateeffamu. Waaqayyoo keenya siif kabaja qabna, siif galata qabna. Ho'i kee harki kee inni guddaan jabeessee nu baateera. Bara baraan ulfaadhu. Diinni akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti nurratti duulee ture jireenya keenya balleessuuf dhabamsiisuudhaaf kaayyoo garaagaraa kaayyeeffatee karoorfatees ture. Ati garuu isarratti qabsoofte diina keenya afaan qabachiifte aangoo keessa jabaadhaanis akka nu wajjin jirtu mul'ifte. Siif galata jenna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan nuuf kabajame. Waaqayyoo keenya guddaa bara baraa goota bara baraa amma immoo fuula kee dura kan jiru cubbuu garaagaraa dadhabbii adda addaa qabnaa araara nuu godhi. Yaa waaqayyo nutti araarame samii araaraa nurratti bani. Diiyaabiloosiif hojjetoota isaa hundumaa aangoo keessa guddaadhaan irree keessa jabaadhaan adabi. Nun immoo ulaa waaqa nurratti bantee yaada kee nu biraan ga'i. Qalbiin keenya banamee waan ati jettu hubachuu fudhachuu akka danda'u nu gargaari. Kana hundaa aangootiif ulfaadhu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa waaqayyootti dhiyaachuu mata duree jedhu yeroo darbe walii wajjiniin gaafa ilaalle Hafuurri qulqulluun waan baay'ee akka nu barsiise. Isarraas barattanii galaa akka galaafattan abdii guutuun qaba. Arras waaqayyoon keenya nu barsiisa. Arra walii wajjin itti fufnee kan ilaallu yoo waaqayyootti dhiyaatan innis yoo namatti dhiyaate wantoota namaaf ta'an wantoota argatan gaarummaa waaqayyootti dhiyaachuu keessaa innis immoo jireenya itti dhiyaatu yoo argate gaafa namatti dhiyaatu wantoota namaaf ta'anii walii wajjin ilaallaa jechuudha. Qabxiiwwan hunda yoo ilaalluudha baannee gaggabaabsinee qabxii murtaa'aa ilaalla. Inni jalqabaa fala yookiis jajjabina argatu, furmaata argatu, fala argatu. Fala jechuun yeroo namatti dukkanaa'e, yeroo namatti bitaacha'e, yeroo karaan ba'umsaa dhabamutti furmaata argatan jechuudha.
karaa ittiin argatan, waan hidhamee jirurraa karaa ittiin hiikama argatan, waan xaxamee jirurraa karaa ittiin furmaata argatan falajan jajjabina yeroo abdii kutannaa, yeroo sodaatti, yeroo yaaddootti, yeroo gaddaatti jajjabina argatu jechuudha. Kanaaf kun maalirraa argama? Waaqayyootti dhiyaachuu keessaa kan namaaf argamudha. Dubbii Waaqayyoo keessaatii hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 11 yoo dubbifanne akkana jedha. Gooftichi gaafasuma halkan Phaawulositti dhiyaatee laphee jabaadhu, Yerusaalemitti anaaf akkuma dhugaa baate akkasuma mandaraa Roomaattis anaaf dhugaa ba'uun siif hin ta'a jedheeni jedha. Ameen. Waaqayyo gooftaan bara baraan ulfaatu. Maal godhee jedha gaafasa sana guyyaa sana? Waaqayyo gooftaan gaafasuma halkan Phaawulositti dhiyaate jedha. Maal ittiin jedheen? Laphee jabaadhu ittiin jedheen. Yerusaalemitti akkuma dhugaa naaf baate akkasuma mandaraa Roomaattis anaaf dhugaa ba'uun siif hin ta'a jedheeniin. Yeroo itti Waaqayyoo Phaawulositti dhiyaachuudhaan ergaa jajjabinaa laphee akka inni jabaatu, akka inni cimuu qabu itti dubbatu kun yeroo ulfaataa ture. Yeroon isaa yeroo namni hundumtuu Phaawulosin dabalatee du'innaa laata, dhumnaa laata, badiisi nurra ga'innaa laata, hin ceenuu laata yeroo isaan jechaa jiranidha. Sababiin isaa galaana gubbaarra yeroo dheeraadhaaf imalaa turan. Galaanarra utuu imalanii immoo karaa irratti bubbee hamaan, qilleensi hamaan, dhahaan galaana hamaan isaanitti ka'e. Kanaaf utuu hin jaallatiniin kallattiin isaan harkaa badee gara kallattii hin barbaannerraa adeemuu jalqaban. Osoo kanaan jiranii jireenyi hundumtuutti bitaachee qabeenyaa qaban galaanatti gadi naqanii hin dhumna, hin banna jechuutti ka'an. Hundumtuu abdii gara fuulduraatti adeemuu dhabee ture. Galaanaan nyaatamnee bannaa sodaa jedhuun liqinfaman. Gamatti silaa utuu ce'amee biyya Roomaa jedhamutti deemaa jiru. Kanaaf abdiin gara Roomaatti ce'uudhaa dukkanaa'aa ta'ee argame. Dogoggora uumame kanaaf, rakkoo uumame kanaaf tokko sababni ajajaanii markaba sanaadhaa gorsa Phaawulosiin caalaa gorsa ajajaa duulaa isa silxaana aboo biyya lafaa qabu fudhachuu isaati. Ganaa utuu adeemsan jalqabiniin biyya ta'e tokkotti Phaawulos dursee lakkii meeqaa akkasitti hin deemnu, yeroon fuula keenya dura jiru kun rakkisaadha, lakkisaa amma hin deemnu, kallattii kanarra hin deemnu, yeroo akkasii hin deemnu jedhee waan Waaqayyo irraa dhaga'ee fi jarreenitti himee ture. Lolticha ajajaan gara mana hidhaatti isaan geessaa jiru garuu hin deemna waan jedheefi ajajaan markabaa suni gorsa Phaawulos caalaa gorsa isa taayitaa biyya lafaa qabu dhaga'e. Kanaaf saba fuudhee, dhaloota fuudhee, namoota hedduu, qabeenya hedduu fuudhee gara rakkinaatti oofe. Rakkina sana nyaatamuudhaaf duraan dursanii ganaa utuu kisaaraa baay'ee keessa hin galiniin gorsa nama Waaqayyo Phaawulos dhaga'utu isaanirra ture. Garuu hin dhageenye. Rakkina sana garuu hunduma isaaniitu wal duukaa rakkate. Ajajaa waraanaa sana duwwaa miti, abbaa markabaa duwwaa miti, Phaawulosis dabalatee namoonni hundumtuu rakkina sanaan safar godhanii, baay'ee gatii baasanii, baay'ee miidhamanii, baay'ee hubamanii. Egaa yeroo dheeraa edda deemanii booddee halkan Waaqayyoo gara eenyutti dhiyaate? Gara Phaawulositti dhiyaatee ergaa tokko itti hime. Laphee jabaadhume ittiin jedhe. Laphee jabaadhumaaf jedheen Waaqayyoo abdii kutannaan itti dhufteetti isas innis akkuma namootaa dhumnaa laata jedhee ilaaluutti ka'e, garaansaa sodaachuutti ka'e. Kanaaf laphee jabaadhuu ati akkuma kanaan dura mandaraa Yerusaalemitti dhugaanaaf baate Roomaattis dhugaanaaf ba'uunsiif ta'a ittiin jedhe. Maal jechuudha kun? Salphaadhumatti inceeta jechuudha. Jiraattee utuu hin badiniin, utuu karaa irratti hin nyaataminiin
gara Roomaa hin geessa jechuu Waaqayyooti. Kanaaf dubbiin dhumteetti jechuudha. Nama garaasaa sodaatee abdii kutannaa keessa jiruu fi sagaleen jajjabinaa kun Waaqayyo biraa dhufe. Maal godhee itti dhiyaate? Gaafa Waaqayyo namatti dhiyaatu firoota koo gaafa ofiis Waaqayyotti dhiyaatanii jajjabina argatu, furmaatas immoo argatu, fala argatu. Fala maaliitu argame? Galaana isaan nyaachuudhaaf isaanitti ilkaan qarachaa jiru, isaan doorsisaa jiru sana ce'uu akka danda'ani, darbuu akka danda'ani falli argame. Falli yaalamee, karaan hedduun yaalamee, gorsi hedduun gorfamee, kallattii biraarra deemuudhaafis yaalanii homtuu waan dadhabameef fala dhibee ture. Garuu gaafa Waaqayyo dhiyaachuutti ka'u namatti. Gaafa Waaqayyootti dhiyaachuutti ka'u garuu furmaatatu, falatu argame. Jajjabinatu argame. Firoota koo Waaqayyoodhaa wajjin walitti dhiyaachuun fala qaba. Wanti nuyi itti jireenya keenya keessatti kun fala hin qabu, kun immoo furmaata hin qabu, kun dukkanaa'eera, kun bitaacheera, kun gara dhabeera, kallattii dhabeera, kana booddee karaan irra ba'amu hin jiru jennee wanta nu gudunfinee lafa keenye gaafa Waaqayyootti dhiyaannu fala argachuutti ka'a. Tokkoffaa ofiima keenyaa jajjabaanna, ofiima keenyaa abdii horanna, abdii ce'uu, abdii jireenya itti fufuu, abdii karaan itti fufuu ofiima keenya keessatti horachuutti kaana. Inni kan biraan immoo waan danqaa nutti ta'e, waan hin ceetu nuun jedhe, waan hin dabartu nuun jedhe, adeemsi kee as ga'ee sararameera, kana ce'uu hin dandeessu jedhee waan daangaa nuuf kaa'e, waan karaa nutti cufe, waan kallattii nutti cufe irratti Waaqayyo inni jiraataan furmaata fidee dhufa. Ofii keenyaafis ta'e warra kaaniif jajjabinaa ta'uu dandeenya, furmaata ta'uu dandeenya jechuudha. Yoom gaafa nu Waaqayyootti dhiyaannu innis immoo jireenya itti dhiyaatamu yoo nu qabaanne gaafa nutti dhiyaatu jechuudha. Phaawulos rakkina keessa taa'eyyuu jireenya Waaqayyoodhaaf available ta'e qaba. Waaqayyoodhaaf jireenya argamu qaba ture. Kanaaf Waaqayyo halkanichatti dhiyaatee jecha kana isaaf fidee dhufe. Galanni gooftaa keenyas jiraataaf haa ta'u. Inni lammaffaan gaafa Waaqayyo namatti dhiyaatu wanti ta'u dhibeetu nama dhiisa. Dhibee yookiis dhukkubatu nama dhiisa. Gaafa kam? Gaafa Waaqayyo namatti dhiyaatu nus gaafa Waaqayyootti dhiyaannu. Yeroo Waaqayyootti dhiyaannu dhibee nu rakkisu, dhibee nu danqaa ture, dhibeen dhukkuba nurraa adda ba'uu didee mallattoo ta'ee jireenya keenya rakkisetu nu dhiisa. Maaliif? Goofticha sodaata. Maaliif? Goofticha wajjiniin walii galee mana tokko keessa dhibeen taa'uu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo keessaatii kana kan deeggaru Wangeela Maarqos boqonnaa 1:31 irraa akkas jedha. Yesuus itti dhiyaatee harka ishee qabee ol ishee kaasee dhagna gubaan sunis ishee dhiise. Isheen immoo isaan keessummeessiftee jira. Amaatii Phexrosiidha kun. Mana isaanii dhaqe gooftaan Yesuus. Isaan gidduutti argame ilmi Waaqayyo. Gooftaan inni maqaa'umti isaa hiikumti maqaa isaatii litiraal miningiin isaa akkasumatti hin kallattiin yeroo hiikamu fayyisaa inni ta'e Yesuus mana isaanii seene. Gaaddisa mana isaanii jala seene. Gaafa Yesuus Phexros fa'aa waliin tajaajilarraa dhufee mana isaanii seenu, mana isaanii keessa rakkina ture, dhibee ture, dhukkuba ture, gaaffiin deebinee ture, waan nama ciibsetu ture, waan nama tulfaatetu ture. Kana keessa utuu isaan ta'anii, kana keessa utuu isaan qabamanii jiranii yaaddoof sodaaf dhukkuba kanaan nyaatamtee hamaatiin Phexros utuu jirtu Yesuus maal godhe? Itti dhiyaateedha. Sagalee Waaqayyoodha. Itti dhiyaate harka isaatiinis ishee qabe. Yeroo sanaa kaasee ifatame dhagna gubaan kun ituu inni jedhu hin dhageenye. Keessaa buqqa'e dhagna gubaan kun eessaatti ergamte wanta akka inni dubbate waan barreeffamee hin jiru. Maal godhe garuu? Itti dhiyaate harka isaatiinis ishee qabe. Yeroo sana dhagna gubaan sun ishee dhiise. Ilaalaa, yeroo nu Kiristoositti dhiyaannu innis gaafa nutti dhiyaatu dhibeen nu wajjiniin bara lakkoofsise mallattoo jireenya keenya irratti inni ta'e kan nu ittiin beekamnu, kan namnis ittiin nu beekan mallattoo kan nutti ta'e dhibeen maqaa gooftaa Yesuusiin, irree gooftaa Yesuusiin
nutti dhiyaachuu gooftaa Yesuusiin nu dhiisee baqata. Kanaaf jireenya gooftaatti dhiyaatu qabaachuun dhibeerraatii akka furaman nama taasisa firoota koo. Mee Yesuusii wajjiniin hariiroon keenya maal fakkaata? Mee Yesuusii wajjiniin dhiyaannaan keenya maal fakkaata? Dhibeen nurraa fagaachuu dhiise gaafa Yesuus dhufu nu dhiisee baqata waan ta'eef. Inni sadaffaan guddina argatu. Macaafa Faarfannaa 18:35 akkas jedha. Gargaarsa kee gaachana goote anaaf laatte, harki kee mirgaas ana hin hirkise, anatti gadi dhiyaachuun kees na guddiseedha. Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Maal jedha dhumarratti? Anatti gadi dhiyaachuun kees maal na godheedha? Na guddiseedha. Maqaan Waaqayyo keenyaa bara baraan haa galateeffamu. Waa'ee Waaqayyootti dhiyaachuu, innis namatti dhiyaachuu kanarratti dubbata dubbiin kun. Waaqayyo gaafa anatti dhiyaatu, anaaf Waaqayyoon gidduu hariiroon walitti dhiyaachuu gaafa argamu, furmaata maaliitu dhufee jedha abbaan faarfannaadhaa? Guddinatu argameedha. Guddinatu argameedha. Anatti dhiyaachuu Waaqayyoo keessaa guddinatu anaaf ba'e jedheetu Waaqayyoodhaan faarfata. Eewu namni sagalee kana dhaga'aa jirtu kan guddina hin jaallanne hin jiru. Hundumtuu guddina jaallata. Ijoollonni xinnayyoonnis guddina barbaadu. Hiyyeessi maallaqa hin qabne guddina barbaada. Hojjetaan qacaramee hojjechaa jiru guddina barbaada. Daldalaan daldala jalqabee biizineesii keessa jiru guddina barbaada. Hundumtuu lafa jirutti guddina barbaada. Guddinas eebota. Kanaaf namni guddinni nan barbaachisu, guddina ani caafi isheerra ga'eera, kana booddee fixeera jedhu hagas maraa hin jiru. Maali dharee? Namni hundumtuu dheebuu guddinaa qaba qixa jiru irratti. Gama hafuuraatiin, gama dinagdeetiin, gama barnootaatiin, bilchina sammuutiin, guddina qaamaatiin namni guddina barbaada. Eessa garuu guddinni dhugaaf qajeelaan kan argamu? Waaqayyootti dhiyaachuu keessaa argama firoota koo. Waaqayyootti jireenya dhiyaatu gaafa qabaannu, innis immoo jireenya nu simatee nutti siqatu, jireenyi keenya isa simatee isaa fayyamee akka nutti siqu gaafa godhu guddinatu argama. Kanaaf faayidaan, bu'aan Waaqayyootti dhiyaachuu keessaa namaaf argamu maaliidha jennee yoo gaafanne, dubbiin ifaan, dubbii ijoon guddinatu achi keessaatii namaaf argama jechuudha. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Inni arfaffaan gaanfa namaatu ol qabama. Hin kabajamu jechuudha kun gabaabaadhumatti. Yeelloo oolu jechuudha. Boqoofi ol qabatanii deemu jechuudha. Hamilee fayyaa qabuun socho'u jechuudha. Gaafa gaanfa namaatu ol qabama jennu jechuu kun. Kunis macaafa Faarfannaa 448 lakkoofsa 14 irratti dubbii akkas jedhutu barreeffamee jira. Innis akkasidha. Jajuu ijoollee Israa'el warra isatti dhiyaatanii isaaf of kennanii hundumaaf inni gaanfa mataa saba isaa ol qabeera. Waaqayyoon jajadhaa. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Maal jedhaa? Jajuu ijoollee Israa'el warra isatti dhiyaatanii jechi jedhu dubbiin dachaan tokko addana jira. Warra kam? Warra isatti dhiyaatanii jedha. Inni maal godheedha? Isa warra dhiyaachuudhaaf waamuu miti, warra isaaf of kennanii jedhate ofe hundumaa fedhe maal jedha? Inni gaanfa mataa saba isaa ol qabeera. Waaqayyootti warra dhiyaatanii fi badhaasni Waaqayyo kennu tokko, badhaasni harka Waaqayyoo irraa dhufuuf tokko maaliidha yoo jenne, gaanfa mataa isaanii ol qaba Waaqayyo. Salphina isaan oolcha Waaqayyo. Gadi jedhanii deemuu isaan oolcha Waaqayyo. Ija namaa ilaallachaa manaa gadi ba'anii ija namaa ilaallachaa manatti ol galuu isaan oolcha Waaqayyo. Waaqayyo akka isaanii ofirraa bu'anii sammuu nagaadhaan boquu isaanii ol qabatanii namoota gidduu sammuu nagaadhaan akka isaan deddeebi'an godha Waaqayyo. Akka isaan kabajamanii jiraatan, akka isaan simboo qabeeyyii ta'anii jiraatan
taasisa waaqayyo. Warra kam? Warra isatti dhiyaatan. Icciitiin waaqayyootti dhiyaachuu keessaa argamu gaanfa boquu namaa ol namaaf qabsiisa jechuudha. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan haa kabajamu. Inni shanaffaan ayyaanaaf araara argatu gaafa waaqayyootti dhiyaatan. Gaafa waan biyya lafaa kanaatti dhiyaatan yookiin immoo hafuurota kan birootti, ergamoota kan birootti, barsiisota kan birootti gaafa dhiyaatan wanta argamu tokko hin jiru. Waaqayyo isa madda isa dhugaa, madda isa ganamaa sanatti, madda isa sirrii sanatti gaafa dhiyaatan garuu maaltu namaaf argama? Ayyaanaaf araaratu namaaf argama. Isatti dhiyaachuu keessaa. Dubbii waaqayyoo keessaati ergaa gara warra Ibrootaatti ergame boqonnaa 4:16 akkas jedha. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti dhiyaannaadha. Maal argachuudhaaf jedha? Yeroo barbaachisaa ta'etti akka nu gargaaraniif jedha. Maal argachuudhaaf? Araara isaa fudhachuudhaaf. Ishi ayyaana isaa argachuudhaaf. Ishi maal goonoodha? Kottaa ija jabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaannaadha. Araara waaqayyoo argachuudhaaf, araara waaqayyoo fudhachuudhaaf, ayyaana isaas argachuudhaaf wanti namni gochuu qabu gara teessoo waaqayyootti dhiyaachuudha. Gara iddoo argama waaqayyootti siquutu namarra jiraata. Gara teessoo waaqayyoo, gara argama isaatti yeroo dhiyaatanitti araaratu namaaf ta'a, ayyaanatu namaaf kennama. Maqaa waaqayyoodhaa ulfaatu. Namni ayyaanniif araarri waaqayyoo akka barbaachisu hin amana. Akkamittiin akka argatu garuu isatti bitaacha. Waaqayyootti dhiyaachuu keessaa araarri argama. Waaqayyootti dhiyaachuu keessaa ayyaanni argama. Ayyaanni namaaf dabalama. Yeroo adda addaatti, yeroo kamittiyyuu waan nama barbaachisuuf araarri waaqayyoo waan nama barbaachisuuf ayyaanni waaqayyoo argachuun barbaachisaadha. Kana argachuuf immoo gara teessoo waaqayyootti siquu barbaachisa. Ija jabinaan itti dhiyaannaa fudhachuudhaaf jedha. Namni waaqayyoodha. Abbaan ergaa gara warra Ibrootaa barreesse kun. Gooftaan keenya bara baraan ulfaatu. Kanaaf ijoollee waaqayyoo dadhabbii qabnu keessatti, hirrina qabnu keessatti, kufaatii keessa galle keessatti, dadhabbii ittiin nyaatamnee jirru keessaa ba'uudhaaf araarri nu barbaachisa. Araara kana argachuudhaaf immoo maaltu nu barbaachisa? Araara kana argachuudhaaf immoo kan nu barbaachisu waaqayyootti dhiyaachuudha. Ayyaanni waaqayyoo nu barbaachisa. Deddeebii keenya guyyaa guyyaa keessatti, tajaajila keenya guyyaa guyyaa keessatti, deemsa keenya guyyaa guyyaa keessatti araarri waaqayyoo nu barbaachisa. Ayyaanni isaa nu barbaachisa. Kanaaf immoo akkaataa nu itti ayyaana kanatti ba'uu dandeenyu, akkaataa nu itti qixa kana dhaabbachuu dandeenyu akkam yoo jenne waaqayyootti dhiyaachuudhaanidha. Galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Inni ja'affaan wangeelatu babal'ata. Gaafa maal ta'u? Yeroo waaqayyootti dhiyaannu, innis gaafa nutti dhiyaatu. Kaayyoo isa waldaan kiristiyaanaa ittiin biyya lafaa kanarra jiraachaa jirtu wangeelichatu babal'achuu danda'a. Yonnaa nuyi namoota waaqayyootti dhiyaatanii hariiroo gaarii waaqayyo wajjiniin qabaatan taane maaltu ta'a? Gaafa sanaa wangeelatu babal'achuu danda'a. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:17 akkas jedha. Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuu fi warri saba waaqayyoo hin ta'inis akka dhaga'aniif gooftichi ana bukkee dhaabbatee na jabeessee afaan leencaas na oolchee jedha. Jabinni waaqayyoo isatti dhiyaachuudhaan isaaf argamsiise kun immoo isa gaafa galaanarraa miti. Kun immoo gaafa galaanarraa waaqayyoo
akkamittiin akka isa jabeesse jajjabina akka isaaf laate laalleerra jalqabarratti Phaawulosiin. Iddoo kanatti kan inni Xiimotewositti dubbatu falmachuudhaaf seera duratti dhiyaatee ture. Waan hammeeffamuuf dhugaa dubbachuusaaf dhugaa barsiisuusaaf jecha wanta yeroodhaa gara yerootti hammeeffamuu fi dhimma sanaaf jecha seera duratti falmachuudhaaf dhaabbate. Namoonni warri kaan isa dhiisan, warri inni wajjiniin ture, warri inni wajjin dhaabbachaa ture isa ganan, isa dhiisanii baqatan. Gaafa isaan dhiisanii baqatan kana, gaafa isaan gatanii deeman kana, Gooftaan garuu isa biratti hafe. Eewwan biratti, Phaawulosin biratti hafe, isa jabeesse. Maaliif isa biratti hafe jedha? Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuuf, warri saba Waaqayyoo hin ta'inis akka dhaga'aniif Gooftichi na bukkee dhaabbatee na jabeesseedha. Wangeelli akka babal'atuuf Gooftaan nama bira dhaabbata. Gaafa Gooftaadhaa wajjiniin hariiroo cimaa qabaatan namni illee yoo nama dhiise, inni silaa nama barbaachisu, inni silaa yoo nama biratti argame ayizoo jabaadhu sii jirraa namaan jechuu danda'u, yoo kaleessa inni yeroo gaarii haalli gaariin yeroo jiru ani siif jira, si wajjinii nan du'a, siif lubbuu koo nan kenna, ani sirraa fagaachuu hin danda'u, ani si dhiisuu hin danda'u namni jechaa ture. Gaafa inni nama ganee deemu, gaafa inni namatti jijjiiramu, inni namatti hin jijjiiramne Waaqayyo guyyaa rakkinaa, guyyaa leencaan nyaatamuun jiru silaa nama bira dhaabbatee inni nama jajjabeessu, wangeelli akka lallabamu inni taasisu Waaqayyoodha. Kanaaf firoota koo Gooftaatti dhiyaachuun balbala maalii bana? Balballi wangeelli lallabamu akka banamu taasisa. Amma Gooftaadhaa wajjiniin hariiroo cimaa uummachaa deemnetti wangeelaaf immoo karaan banamaa deema jechuudha. Utuu Phaawulos jabina Waaqayyo isaaf kenneen Waaqayyo isa biratti argamee falmii sana keessatti isa hin hirkisne ta'e wangeelatti karaan hin cufama ture. Garuu maaltu argame? Wanti gaariin nama Waaqayyoo kanatu jireenya Waaqayyootti dhiyaatu jireenya gaarii qaba. Nama kanatu jireenya gaarii, jireenya Waaqayyoon ofitti harkisu qaba. Kanaaf Gooftaanni guddaa ta'e, Gooftaanni gaarii ta'e isa biratti argamee akka wangeelli karaa argatu taasise. Wangeelli yeroo sana keessa maal godhu turanii? Warri seera duratti isa dhiyeessan kun karaa isaaniitiin nama adabanii leenca beela'ee jiruun nama ciccirsiisanii namoonni dhaabbataniitu ilaalanii nama ajjeesisu turan. Utuu Phaawulos Waaqayyo isa biratti argamee isa oolchine ta'eeti inni achitti wangeelaan utuu hin lallabiniin leencaan caccabee nyaatameetu. Isa booddee daangaan hojii wangeelaa isaa wajjin jiru achitti daangeffamee dhaabbatee hafa ture. Garuu wangeelli hin daangeffamne. Darbee adeeme. Sababiin isaa Waaqayyootu isa biratti argame. Innis Waaqayyoodhaaf argame. Inni torbaffaan kutaama kanarra kan jiru afaan leencaa oolu yoo maal ta'e, yoo Waaqayyo wajjiniin walitti dhiyaatan, Waaqayyo namatti dhiyaate, namnis Waaqayyootti yoo dhiyaate afaan leencaa oolu. Isa lammaffaa Xiimotewos 4:17 kanarratti jecha gara dhumaatti maal jedhu dubbisne? Gooftichi na bukkee dhaabbatee na jabeesse jedhee maalidha? Afaan leencaas na oolchee jedha. Leencaan nyaatamuus na oolchee jedha. Ana bira dhaabbachuun Waaqayyo wajjiniin walitti dhiyaachuun koo, Waaqayyo wajjiniin hariiroo qabaachuun koo maal na taasisee jedha? Afaan leencaatiin bineensichaan nyaatamuu na baraare jedha. Leenca silaa na nyaachuun tureen qabamuu na oolchee jedha. Bineensi nama nyaachuu barbaadu, bineensi nama galaafachuu barbaadu, deemsa namaa gabaabsuu kan barbaadu, bara nu keessa jiraannu kana keessas baay'ee nyaachaa kan jiru bineensi hin jira. Namoota hedduu kan liqimse ijaan utuu ilaalluu jiru warra jedhamanii yaadamanii
hedduu karaatti kan hambise bineensi har'as jira. Garuu bineensa silaa nama nyaatu karaan ittiin ooluu danda'ani maalidha yoo jettani Waaqayyootti dhiyaachuudhaanidha. Sababii diina dhabneef, sababii amajaajinuu lolu dhabneef jiraanna osoo hin taane sababii Waaqayyo gara keenya goree nu jiraachisu, sababii Waaqayyo gara keenya goree nurraa loluu fi jiraanna sodaa malee. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Inni 8ffaan inni dhumaa nuyi irra ilaallu seexanatu namarraa fagaata. Gaafa kam? Gaafa Waaqayyootti dhiyaatan innis namatti gaafa dhiyaatu seexanatu namarraa fagaata. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 yoo dubbifne dubbii Waaqaa akkas jedha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa, innis isin dhiisee hin baqataa. Waaqayyootti dhiyaadhaa, innis isinitti dhiyaataa. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulleeffadhaa. Isin warri garaa wallaalamii garaa keessan qulleeffadhaa. Maal jedha lakkoofsa 8 jalqaba irratti? Waaqayyootti dhiyaadhaa, innis isinitti hin dhiyaataa. Lakkoofsa 7 irratti yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa, innis hin dhiisee hin baqataa. Tuufee Waaqayyootti dhiyaadhaa, innis isinitti hin dhiyaataa. Gaafa Waaqayyootti dhiyaatan innis namatti dhiyaata. Gaafa sana seexanni immoo nama dhiisee baqata. Gaafa sana seexanni Waaqayyo wajjiniin wal faana namaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Firoota koo har'a dhibeen kan inni nurraa fagaachuu dadhabuuf seexanni kan lolla isaas ta'e karaa inni ittiin dhiibbaa isaatiin namarraa fagaachuu diduuf, waldaa kiristiyaanarraa fagaachuu dhiisuuf, jireenya nama dhuunfaadhaa gadi qabaa ooluuf namatu jireenya Waaqayyootti dhiyaatu hin qabu. Namni jireenya gara waldaa dhaqu qaba. Namni jireenya gara waaqeffannaa dhaqu qaba. Namni jireenya faarfannaa jaallatu qaba. Namni jireenya lallaba jaallatu qaba. Baay'een isaa jechuudha. Hundayyuu miti kun immoo kanayyuu kan jaallatu. Garuu namni kan inni hin qabne jireenya Waaqayyootti dhugaadhaan dhiyaatu hin qabu. Dhugaadhaan garaarraa kan ta'e personal relationship with his creator, with the Lord. Namni hin qabu. Kanan qabu namni personal relationship. Publiciidhaan qaba, gareedhaan qaba, giruuppiidhaan qaba. Yoo waldaa jettan waldaadhaan qaba namni hariiroo Waaqayyoodhaa wajjin qabu. Garuu personally Waaqayyo wajjiniin dhuunfaadhaan hariiroo cimaa hin qabu. Kanaaf jecha seexanni irraan fagaatu. Kanaaf jecha dhibeen irraan fagaatu. Kanaaf jecha wallaansoo adda addaa wajjin waluma sukkumaa jiraata. Yookaan immoo takka irra aanaa, takka jala aanaa akkasittiin deddeebi'uudha malee mo'anii irra ejjetanii jiraachuun hin jiru. Biyya lafaa keetti rakkina qabaachuun hin jira sirriidha. Hin beekna. Luttis lallabame dhugaadhas. Haa ta'u malee lolamanii mo'achuun immoo jira. Kun kan hin argamuu danda'u akkamitti yoo jettani gaafa Waaqayyootti dhiyaatanidha. Seexanni qorichi isaa ittiin mormuudha. Sossobuu miti. Kadhachuu miti. Maaloo na dhiisii jechuu miti. Jaarsaa araaraatti erguu miti. Waliigallee jiraannaa na dhiisii miti. Qorichi seexanaa maqaa Yesuusin ittiin mormuudha. Gaafa sana inni hin baqata. Achumaan immoo wanti nuyi gochuu qabnu maan Waaqayyootti dhiyaachuudha. Jireenya Waaqayyoof ta'u qabaachuudhaan Waaqayyootti gaafa dhiyaannu innis gaafa nutti dhiyaatu maal taana? Nuyi jireenya mo'ichaa, jireenya diina injifate jiraachuu dandeenya jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Firoota koo Waaqayyo gooftaan warra isatti dhiyaatanitti abbaaf haadha caalaa itti siqa. Lafa abbaaniif haati itti nama dhiisu hin jiraata. Bakka abbaaniif haati itti namatti keessummaa'u hin jiraata. Humna isaanii gararraa ta'e yookiin garaa jabaatanii bakka itti ganaman jiraachuu danda'a. Garuu Waaqayyo abbaan ofii haadha ofii caalaa yerootti namatti dhiyaatu. Dhiyaannaan Waaqayyo akka kana jireenya akkasii qaba. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 16 lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 6 yoo dubbifanne akkas jedha. Ati gaafa dhalatte sana ijaan ilaaluun waan nama jibbisiisuuf bakkeetti gatamte malee namni siif ho'uudhaa fi
wanta kana keessaas tokko illee si gochuudhaaf garaa siif laafe hin turre. Ani utuun darbuu ati dhiiga keessa ciiftee utuu dhidhiittattuu sin arge. Ati dhiiga keessa utuma ciiftuus jiraadhu sin nan jedheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaalaa, abbaaniif haati firri hundumtuu jibbisiistuu waan ta'eef si gatee jedha. Fakkeenyummaa bifa mucaa xinnoo irraa kaasee guddattee geessuu taatee jaallatamtee isa gante tokko bifa fakkeenyaatiin yeroo Waaqayyoo ijoollee Israa'eliif ijoollee Yihuudaa bakka buusee isaan komatuudha. Kutaan kun kan inni ittiin barreeffame jechuudha. Kanaaf gaafa dhalatte ati bifni kee namatti hin tolu. Kanaaf namni siif ho'u hin turre bakkeetti gatamtee turteedha. Ati yeroo gatamte sanaa soogiddaan hin sukkumamne, waan ijoollee tokkoof godhamu siif hin godhamne, waan jibbisiistuu turteef si dhiisanii. Dhiiga keessa dhidhiittachaa turte ciistee xinnummaa keetti jechuudha. Akka ijoollee da'amtee bakkeetti gatamteeti fakkeenyi ittiin Waaqayyo karaa Hisqeel saba isaatti dubbatu kun jechuudha. Garuu ani utuun darbuun si arge, karaa darbaa utuun jiruu si argeetanii, utuuti dhiiga keessa ciiftee dhidhiittattuu si argeeni, ganaachuma keessa utuuti jirtuun jiraadhuun siin jedheera. Ati sin jiraatte, ati sin guddattee deetti ofee ilaala. Ilaala, dhiyaannaan Waaqayyo, nama arguu Waaqayyo, nama barbaadu Waaqayyo, kan abbaa ofii, kan haadha ofii caala. Jiraadhuun Waaqayyo immoo hin jiraachisa. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf firoota koo Waaqayyoodhaa wajjin walitti dhiyaachuun abbaa ofiif haadha ofii caalaa dhiyaachuurraa caala. Hin jiraachisa. Ce'aadha, darbaadha, itti fufaadha waan ta'eef maqaan isaa haa kabajamu. Egaa maal goonu ree? Iddoo Waaqayyootti dhiyaachuun gaarummaa hamma kana qabaate. Gaarummaa akkamii fa'aa? Falaa yookiis jajjabina, dhibeetti nama fayyisuu, guddina namaaf argamsiisuu, gaanfa namaa ol qabuu, ayyaanaaf araara nama argachiisuu, wangeela babal'isuu, afaan leencaa nama oolchuu, seexana namarraa fageessa. Abbaaf haadha ofii caala namatti dhiyaata edda ta'e maal goonu ree? Waaqayyootti yeroo hundumaa dhiyaannu, yaada keenyaan, qalbii keenyaan, yeroottis yeroo malee jireenya Waaqayyoodhaaf ta'u qabaachuun, jireenya Waaqayyoon ofitti butu qabaachuun, ofiis Waaqayyootti butachuudhaan haa deddeebinu. Kana akka goonuuf ayyaanni gooftichaa nurratti haa dabalamu. Maqaa gooftaatiin ameen. Gooftaa wajjin galateeffannee xumurra. Maqaan kee bara hamma bara baraatti haa kabajamu. Mootii keenya sagalee keessa dinqisiisaa kanaan akkasitti dhiyaannee gaarummaa sitti dhiyaachuu keessaa argamu kana akka argannuuf dubbii keetiin karaa waan nutti agarsiifteef isa jiraataaf isa qulqulluu sagalee kee kanaaf galanni si duwwaaf haa ta'u bara baraan ulfaadhu yaa Waaqayyo. Siif galata qabna, siif qubaa dhiyeessina. Harka keessa guddaa kanaaf, jaalala keessa guddaa kanaaf yaa Waaqayyo waan jennee xumurru hin qabnu bara baraan nuuf ulfaadhu. Kabajami mootii keenya. Tolee sitti dhiyaachuudhaan, tole jennee siif buluudhaan, gaarummaa sitti dhiyaachuu keessa namaaf argamuu danda'u sana akka argannuuf immoo sagalee kee kanaan jireenya keenya geeddan, jireenya keenya jijjiiri, jireenya keenya haarees, dhugaa dubbii kee kanaan nu qari yaa Waaqayyo. Gaarummaa sitti dhiyaachuu atis namatti dhiyaachuu keessaa argamu kanaan moonee akka jiraannu tufuu akka dandeenyuuf ati Waaqayyoon nu jabeessi, nu gargaari, humna keenya nuuf ta'i. Isa kanan jaallanne.